السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيجا أرانتنا وانتو تجيين كين في ستي أكمل دا قد متى كين ربي قبل في أكسم وانت ربي كانوا فقيسوا دنديان وانت في تري كين يقولوا دنديان وانتو تمرات قفوا وجه فانتانا أكن وجه تنا سنة في channel كين ده سبسكرايب وكذا ما تيجي نكتانا تانا أسمع لكم كفاية. Egaa wantoota jireenya keenya keessatti miidhaa guddaa qaban keessaa tokkoffaa wanti waa hunda caalaa nu balleessuu danda'a, wanti waa hunda caalaa nu diiguu danda'a, wanti waa hunda caalaa diinagdee keenya dhabamsiisuu danda'a yoo jiraate isa hunda olitti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu seereen irra fagaadhaa isiniif hin tolu kayrii dunyaa akiraa hin qabu Rabbiin jedhe keessaa tokkoffaan hangafni yookaan imamni yoo jiraate shayxaana. Shayxaana kullu maxuudin min rahmatillahi azza wa jalla cufa warra rahmata Rabbii irraa darbamuudhaan beeffamee nama yoo hataatu yookaan إنسيو أتجني واتاتوتي نومته يواتاتو غافة عربي إذا به غافة إسلام ما كيسا كبهوتاتي إلى الجسا كايون إسا نياتشو ما في دوغو ما في الدنيا كان أوفا ونتك أبو يوكا توتاتي شيطان إلى مودن ديا كانوا ما في يرد القرآن ساكا بجمع في الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى القرآن ساكا بريدا كان كيسا تنهي موانتاتي كان في من الجنة والناس شيطان يجتون إسا نمر في جني اللي يجتودا إذا أكما غنفن القرآن ساكا القرآن رب القما كينا بريدا في جانة ما برسيسا جروانتاتي إذا وني duraan dursee shayxaanni wanni nu diiguu danda'a hunda olitti jechuudha waan hin taane nutti fakkeessuudha nutti fakkeessee jechuudha nu daguu danda'a wanni nu sossobee nutti fakkeessee nu halaakuu danda'u tokkoffaa yoo ka jiraatu taate shayxaanaa san nama mara beeka lammaffaan as-saahibu hiriyaadha hiriyaa bada innal qariina بالقرين يقتدي يقوم الإنسان نمني نوم هريا سواء سايب ستي فكنا يوم هريا هي تقو نما هجي قد وكان هجي قد أنتم ما كذا لبتاته أتيلين نمي تسمى ذا غرغرو ما ينقض مالف نمني حتى تأفرتك واحد ومتاته شنفان حتى إيش يلام namni beeytota shanitti kawaayiluu mutaate beeytota shanitti kawaayiluu mutaate jahaffaan beeytota san keessaa namni jahaffaan beekan isa jedhama wabii jumlatti murteessan wanni kan murteessu jechuudha nama saayiba kan keeti namni saayiba kan keeti waan hiriyaan kan kee itti si agarsiisan battala maxuu jira hojjeta waan taateef fakkeenyaaf yoo gabayaa kee tana dhaqe magaalaa taniyyuu waa bitachuudhaaf yoo kadhatu taate magaalaa san keessaa yoo hiika yookaan xaafii yookaan horii yoo kadhatu taate waan gabayaan sun kullin hiika san qofa keessatti walitti qabamsiisan fakkaate maaliif yeroo san keessatti hiriyaan kan yookaan namni si wajjin jiraachuu danda'e warroota hiika ati keessa jirtu ta'uu waan taateef akkasuma hiika manna haraa makiina illee yoo dhaqxe waan gabayaan sun kullin hiika manna haraa makiina san qofa keessatti wal geettee makiinaa san biyya fitti galuudhaaf yookaan gara imala fi gara hajaa fi yaa'uudhaaf hundi isaaniitu achuu walitti qabaman san keessatti namni si biratti argamu qabatama wanni hojjetan ta'e argaa jirtu waan sanii kanumaaf iyyuu maal jedhan walaa yahuudoon akka kasa sulaafi keenya hedduminni warroota addunyaa kanarratti bade hedduminni warri munkara dalagu hedduminni warri bid'aa dalagu hedduminni warra hadiisa quraana quban qabne hedduminni warri shayxaanni qalbii isaanii booji'ee itti taphataa jiru akka isin hin beekne xiyyeeffannaadhaan ofirraa eeguu akka qabnu asuma nuyi kitaabni nu eeree jira jechuudha sun irra guddaa wanni nama balleessuu danda'u lammaffaan diinagdee kan keetii fi sillee miidhaa guddaa sirraan ga'uu danda'u hiriyaa kan keetii namoonni fakkeenyaaf warroota qabeenya isaanii hatamee yookaan ammoo qabeenya isaa karaa diinatiin harkaa barbadaa'u keessaa tokko namootuma hiriyaan isaaniitti deebi'e warroonnummaan isaan kalee waliin nyaata warroonnummaan isaa kalee waliin hojjetaa turan warroonnummaan ati kaleessa wajjin waamee qabu abayii meeqa keessa waliin dabraa dhufteetu iyyuu guyyaa asitti as garagaran si balleessuu danda'an si diiguu danda'an jechuudha akkan jedhe si godhuu danda'anii si cabsuu danda'a kanumaafiyyuu hiriyooma keessatti illee waan nu barbaachisu shari'in kenna maal irra marra alayhi salaatu wassalaam ahbabanii ka hoo nama jaalatu tokko jiddu galatti jaalatu faasaa yakun bareeda ka yoomama namichaan sun guyyaa tokko nama ati jibbitu ta'ee argamuun isaa waan maluuf kanaafiyyuu jiddu magaalatti jaalatu yeroo waliin jiraatan keessatti yeroo hiriyooma keessatti waliin oofatan keessatti jarjartee ikiitu qabdu hunda isaa isa biraan geette waan siyaasii bira jiru hunda isaa qabeenya kan guutumaan guutuu isa biraan geette amantee jechuudha ka amana rabbii kan keeti akka silaa guutumaan guutuu irratti gadiiftee akka booda garaan si baqaqu ta'uu hin qabdu jiddu galatti jiraachuu akka qabnu shari'aan kan nu barsiisa egaa guyyaa tokko waan kana wal fakkaatu dubbii fide waan taateef guyyaa tokko intala takka namichaan tokko bilbilaan yookaan karaa onlaayinaa kana wal baratan yeroo dheeraadhaaf isii faarsaa ture ati nama bareeda akkanaati kanaafuu yan dhugaa godhee si jaaladhaa jedheeni waan haasawoota babbareedaa kalaama ladiida jechuudha wantoota nama harkisuu danda'aniin isii shawwadu ture kanaan booda miskiintitti rabbi dhuguma seeti hojii isaa kan yookaan arraba isaa bareedaa kana subhaanallah hunaka li'aabul bashari min annaas ilma namaa kanarraa warroota yayyii ilma namaa jedhamuudhaan
beekamu jira warroota gara mata jabeeyyii nama nyaachuu qofaaf nama balleessuu qofaaf kaayoon isaanii yoo galma hin gahin wanni biraa isaaniitti hin dhagamne uumaa kana jira. Kanaafiyyuu alayka likkii malee ifirraa eeguu qabda, ifirraa eeggannaa guddaadhaan tarkaanfachuu qabda. Mucaan kun mucatti tanamee maal godhee keessa seenee alaalote faaruu fi akkasuma yeroo dheeraa waan faarsuuf karaa feesbuukiitti wal baratiin kanaan booda lakkoofsa bilbilaa isiirraanii fudhatee isiillee kan isaanii fudhattee lakkoofsa bilbilaa kana irratti doolaara 1000 takka isiidhaaf ergee ansi jaaladha kana jedheenii waan hin taane itti haasa'uudhaan isiidhaaf dhugaadha yeroo kana keessatti doolaara 1000 takkatti yeroo fudhattee isiin yeroo muraasa turte booda ammallee mee suuraa qaama kan keetiin haa erganillee suuraa kiyyasii erga. Kanaafiyyuu cidha yookaan ammoo karaa eeyyama qabeessa wal fuudhuu qabna bultii ijaaruu qabna waan jedhu isiidhaaf haasa'ee isiillee dhugaa seetee suuraa isiidhaa isaaf ergite indileen suuraa isaa isiidhaaf ni erge. Kanaan booda doolaara 3000 itti aansee ammallee akkaawuntii isiirratti buuse. Akkaawuntii isiitiin doolaara 3000 kana isiidhaaf kenne ni fudhatte. Kanallee gammachuudhaan akkasuma shakkii tokko malee yeroo muraasa booda bakka jirullee itti himee isillee bakka jirtu gaafatee maalummaa isillee hubatee maatii kiyya yookaan firoota kiyya gara warra keessanii ergachuudhaan si fuudhuu qaba waan taateef natti heerumuu akka qabdu jedheen isii gaafatee isillee maashaallah waan gaariidha jetteen yeroo kanatti haga waliin haasa'an kana marayyuu wanni inni isiin jedhan jechaa ture yookaan isitti fakkeessaa ture maqaa islaamaa baafateeti ani islaama isiidhan jechaa ture jechaadha. Leessa bii muslimin inni islaamummaa wahiituu keessa hin jiru beeki diina wahiituu isa bira hin jiru mulhidoota warra rabbitti kafaran keessaa isa tokko jechuudha. Mucaan kun mucayyoo tana yeroo fuudhee booda kaayoon isaa dhugumaan fuudhe silaa namni wal fuudhu sanii barbaade mucayyoo tana laa kaayoon isaa waan biraati. Mallaqa isiidhaaf kenne san ganaa mucattii tana san caala gurgurachuudha kaayoon isaa ilma namaatiin nagaadatee nigdii addunyaa guddifachuudha kaayoon isaa waan taateef mee mucattii tana maal godhe. Kanaan booda mucattii illee dhugaadha jettee maatiillee akka ergatu gaafattee mucattii sana osoo hin ergatin dura walitti dhufanii akka gaarii maashaallah waliin hoteela dhaqanii nyaachisee obaasee maatii isitti nama ergachuudhaan maatii isitti nama ergatee maatiillee dhugaa se'anii waan gaarii jedhanii nikaa sii kennina jedhanii mucattii fuudhee wajjin galan. Yeroo wajjin galan boodatti mucayyoo tana akkuma sila sin jedhe kaayoon isaa yeroo san keessatti mucayyoo tana gurgurachuudha malee wajjin jireenya irraa dantaan qabu yookaan hajaan qabu. Fuudhee ingalateeni yeroo muraasa booda haga bulii torban takkaa yeroo waliin dhiyaate jiraate booda mucattii sana fuudhee guyyaa tokko akka nama bashannanaaf yookaan ammoo daawwiidhaaf gara lafa namni hin jirre bosona keessa deemanii godhe achittiin bahee mucayyoo tana qalee qaama isii keessaa wantoota akka kalee fi akkasuma wantoota silaa gurguranii yookaan gabayaadhaaf oolu kanneen ogeeyyiin fayyaa akkan itti hajaman hedduu kanneen akka kalee fi akkasuma onnee kanneen kana fakkaatan qaama isii keessaa guutumaan guututti guuratee biraa dabre tana buutee isaa dhaban. Kanaan booda bakki ta'e inni jiraatu sanitti mucayyoo maatiin dhabanii maalummaa isiisillee yeroo dhabanii ji'a muraasaa booda mucayyoo batana buutee isii dhabanii soqanii qaama seeratti bilbilanii qaamni seeraalleen maatii kana wajjin ta'uudhaan soqanii mucayyoo yeroo dhabanii boodatti osoma soqanii iyyaadhaan yookaan reeffa mucayyoodha kaciccirame qaama isii keessaa guutumaan guututti wanni silaa barbaachisu garaa isii keessaa guurameen reeffa isii hagaa fi achiin fuudhanii maatiin isaanii awwaalatan. Istiqraa godhan yookaan qorannoo godhan kana keessatti mucayyoon tun yeroo wajjin jiraatan kan keessatti mucaan kun amantaa hin qabu. Kaayoon kiyya walayyuu sima fuudhu malee sitti fakkeessetti malee anin amantaan kiyya islaamummaa irraa dantaan leen qabu ani islaamummaa horii keessa illee hin jiru ani islaamummaa tan teessiin beeku akka isin jedhe isaa fi isaan himame achi booda jechuudha. Mucayyoo tan akka namichaan kun akkan isiidhaan jedhe. Kanaan booda namicha eessatti argama akkamitti qabuun danda'ama nuti isa arguu danda'a tana buuteen isaa guyyaa sana irraa dhabame jechuudha. Egaa wannan kana jedhee fi irra hedduun namoonni nu balleessuu danda'u hiriyootuma keenya namootuma nu amanne namootuma nu faarsinee waliin utaallee waliin dhiichifnee akka biraatitti maashaallah jennee jala ooriine santuyyuu guyyaa deebi'ee mataa si falatu barbaade guyyaa deebi'ee si diiguu barbaade guyyaa deebi'ee qabeenya keetii fi sirra dhibbaa sirratti geessuu barbaade namni awwalatti si diiguu hiriyaa kan keeti. Kanaaf akka ergama rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam nama jaalatu tokko jiddu galatti jaaladhuudha. Icciitii kan kee guutumaan guutuutti ittiin kennin akkasuma waan jirtu waan qabdu marayyuu guutumaan guutuutti nama kan akka qalbiin si jaalattise yookaan akka qalbiin si seete sitti fakkeessisan seete itti hin tarakkabii dhiib eeggannaadhaan deemuudha. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam isa biraa keessatti namni rabbitti amane boolla takattii keessatti lama hin waraanamu jedhan. Namni tokko boolla takattii keessa taa'ee jechuun namni tokko yeroo lama sitti taphachuun hin danda'amu jechuudha. Irra caalaan nama waan namoota biraa irratti ta'e ilaalee yookaan waan sanirraa waa barate waa hubate lubbuu isaatiin ittiin gorfamee irraa of eegee of eeggannoodhaan
qabuudhaan jiraatee jedhan irra caala namaa jechuun qaruutee namaa jechuun nama akkana kana. Idan namoonni tokko gisee amma kana gaafa mallaqa sibiratti arge saahiba kan keeti gaafa mallaqa sibiratti arge yookaan dunyaa sibiratti arge hiriyaa kan keeti nama akkasitti aanu nama si jecha waan fedhe barbaachi waan sila raawwatu marayyuu raawwatu jechuudha. Gaafa mallaqa san sibira dhabe ammoo xilaanni kan kee awwaala namni si wajjin hin deebiin namni fuula sitti guuru akkasuma namni si arguyyuu hin dandeenye isuma kaleessa guyyaati mallaqa qabdu guyyaati baankii keessaa waa qabdu yookaan mallaqa si waliin baankii kan yookaan waca si baafatu si argesan si wajjin akka gaarii utaalee si waliin shubbisee jedhe santuyyuu guyyaa mallaqa si harkaa dhabe yookaan dhabuu kan kee yookaan mallaqa keessaa qooda dhabachuu kan keessi quba qabaate namni fuula sitti gaaree duudee sitti garagalu akkasuma waan hin taane sirriitti dalagu isuma san jechuudha. Kanaaf namni sadii jedhan namni si jaalatu nama sadii jedhan tokko mayya farahu bi farahika nama gammachuu tante si wajjin gammadu waa yahdunu bi huzunika nama naasu tante illee si wajjin nahu waa yufdika bi malihi wa nafsihi nama qabeenya isaatiif lubbuu isaatiin illee mata biita ta'e lubbuu tante dura lubbuu isaa si kennee jaalala keetirraa kakay jechuudha. Lubbuu isaa si kennee siif jecha waan sila aarsaa jiru hunda raawwatiyyu tokkoffaan jaalala keessatti nama kana jedhan laal tokkoffaa mayya farahu bi farahika gammachuu keetiin ni gammada naasuu keetitti ni naha akkasuma gammachuu keetiin ni gammada mallaqa isaati waan qabu hundan sibira dhaabata mallaqa bira bahee dabree yoo aarsan lubbuu gaafatu ka jiraatu taate lubbuu isaati dabarse lubbuu isaati illee si kenna jechuudha. Kun tokkoffaadha. Lammaffaan nama gammachuu ta'e gammadee naasuu ta'e nahee mallaqa isaatiin sibira dhaabata achiin booda ammoo lubbuu siin kennine lammaffaan isa kana. Sadaffaan nama gammachuu ta'e gammadee naasuu ta'e illee nahee mallaqaan sibira hin dhaabanne sadaffaan isa kana. Isa kanneen keessa namni nama godhannee yookaan ammoo nama dhugaatii jennee wajjin deemuu qabnu yoomillee jechuudha. Kaayoo keenya keessatti addunyaa kana keessatti haga silaa tarkaanfatu namni wajjin tarkaanfachuu qabdu yookaan qabnu nama isa tokkoffaasan jechuudha. Isa aarsaa silaa barbaachisu qabeenya fi lubbuun illee nama dabarsuusan nama akkasiisan wajjin jiraachuudhaaf yaalii yookaan ifitti dhiyeessuudhaaf osoo goone baay'ee tokko gaariidha jedhe. Akkasuma warroota kanneen irra hafan ammoo kulli isaaniitiyyuu ifirraa biloo gochuudhaan har'aan booda akka wajjin hariiroo keenya irraa fageeffannoo asumaan isin hidhamuu barbaada. Eegaa yoo isinitti dheedessa dhiifama viidiyoo kana haga viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebinutti asumaan iyyuu subscribe like share gochuu jedha maatii keenya akka taatanii nutti dabalamtanii imala gaarii wajjin goonu asumaan abdii qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nuhibbukum fillah.